Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaa. Affeerraa keenya oduu waliin allaliseessisaa. Mariin uummataa magaalaa Asoosatti obbo Shimallis Abdiisaa fi obbo Abduu Huseeniin durfamu ni gaggeeffama. Mariin uummataa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti aanaa bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Abduu Huseeniin durfamu magaalaa Asoosatti ni gaggeeffama. Hooggantoonni kunneen buufata xiyyaaraa idil addunyaa haaromsa Asoosaa yeroo ga'an afyaa'ee olaanaa mana maree naannichaa Dr. Tamasgeen Disaasaa fi miseensota hooggansa olaanoo biroon simannaan taasisaniiru. Rakkoolee mudatan mariidhaan hiikuuf mootummaan marii uummataa gama adda addaatiin gaggeessaa jira. Keessattuu seeneffama tokkicha ka'umsa waldhabdee naannolee biyyattii adda addaatti uumuuf ta'an seeneffama walootiin bakka buusuun caccaba jiru suphuudhaaf gaheen hawaasaa barbaachisaa ta'uu amanee marii uummataa gaggeessaa jira. Fakkeenyaaf mariin uummataa torbeewwan darbe keessa magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti gaggeeffame kaasuun ni danda'ama. Har'as Asoosaa dabalatee magaalota gurguddoo naannoo tokko tokkoon isaanii 20 ol ta'an keessatti marii uummataa wal fakkaatan jalqabameera. Haaluma wal fakkaatuun waltajjiin marii uummataa magaalota Walaayittaa Sooddoo fi Harar keessatti gaggeeffamaa jira. Yaada qajeelcha obbolummaa fi biyyaalessaa nageenya itti fufiinsa qabuu fi badhaadhina waliigalaa jedhuun magaalota Walaayittaa Sooddoo fi Harar keessatti eegalameera. Mariin uummataa kun mata duree imala keenya qabeenya uumuu qormaata nu mudatee fi kallattii egeree jechuun gaggeeffamaa jira. Mariin uummataa magaalaa Walaayittaa Sooddootti gaggeeffamaa jiru kun ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii fi hoogganaa kutaa siyaasaa fi ijaarsa dandeettii paartii badhaadhinaa Dr. Saamaa Xuruunee ni hoogganu. Waltajjiin marii guyyaa tokko kana irratti maanguddoonni magaalaa Walaayittaa Sooddoo, abbootiin amantaa, dubartoonni, deeggartoonni fi bakka bu'oonni gareewwan hawaasummaa adda addaa hirmaataniiru. Itoophiyaa fi Angoolaan dhimmoota garaagaraa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee fi ministeerri dhimma alaa Angoolaa Teetee Antiniyoo waliigaltee kana mallatteessaniiru. Waliigalteen kunis dhaabbileen mootummaa lamaanii akka qindoominaan waliin hojjechuu danda'anii fi dhimma siyaasaa irratti akka ta'e ministeerri dhimma alaa Daayirekteerri dhimmoota Afrikaa Ambaasaadar Fissahaa Shawul himaniiru. Ministeera dhimma alaa Angoolatti Daayirekteerri bahaa Afrikaa giddugala gabaa fi dhaabbilee naannoo Joorjii Kaatiriinaa Kaardoos walitti dhufeenya biyyoota lamaanii seena qabeessadha jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qondaaltota Ameerikaa waliin dhimma naannichaa irratti mari'atan. Aangawoonni ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaaltota Ameerikaa garaagaraa of keessaa qabu Finfinneetti muummicha ministeeraa Abiyyi waliin mari'atan. Muummichi ministeeraa Abiyyi gaanfa Afrikaatti ergama addaa Yuunaayitid Isteet Ambaasaadara Maayik Haamerii fi Yuunaayitid Isteet Dipaartimentii irraan ammoo Moolii Fee waliin dhimmoota naannoo adda addaa irratti mari'achuun fuula Tiwiitarii irratti barreessan. Jilli kun dhimmoota akkamii irratti akka bal'inaan mari'atan ibsi bal'aan kenname hin jiru. Garuu dhimmi waliigaltee haala galaanaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessite naannichatti muddama uumeera. Ameerikaanis gaanfa Afrikaatti jeequmsa biraa kaasa yaaddoo jedhu qabdi. Maayik Haamer ammoo gaanfa Afrikaatti ergama addaa Yuunaayitid Isteet ta'uun kan hojjetaa jiran yoo ta'u naannichatti nageenya fiduuf carraaqu. Ibsa torban darbe Yuunaayitid Isteet Dipaartimentii baaseen xiyyeeffannoon jila kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa akka ta'e kan ibsame ogguu ta'u turtii isaaniitiinis qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjin dhimmoota adda addaa irratti ni mari'ata jedhan. Waggoota darban keessa Finfinneetti deddeebi'aa kan turan ministeera dhimma alaa qondaaltota dhimmoota Afrikaa kan ta'an Moolii fi akkasumas gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Ambaasaadar Maayik Haamer jila kana dursuun Finfinnee galaniiru. Kana dura ibsa waajjirri dhimma alaa Ameerikaa baaseen aadde Moolii fi turtii isaanii Finfinnee kanaan aangawoonni Itoophiyaa waliin dhimmoota waloo fi naannichaa kaasuun ni mari'atu jedheera. Jilli qondaaltota Ameerikaa olaanoo wixata guraandhala 12 Finfinnee galuun guyyoota 6 turu kun bakka bu'oota uummataa ministeera dhimma alaa fayyaa fi dhaabbata qarqaarsa biyyattii kan of keessatti haammateedha. Jilli kun yaa'ii gamtaa Afrikaa torban kana Finfinneetti taa'amu irratti dureewwan biyya fi ministeerota akkasumas aangawoota olaanoo gamtichaa wajjin akka mari'atan ni eegama. Yuunaayitid Isteet gamtaa Afrikaa cimaa ta'e kana kan jajjabeessitu ennaa ta'u hooggantoota gamtichaas waltajjiiwwan addunyaa irratti ni simatti jedha ibsi waajjirri dhimmoota alaa Ameerikaa baase. Dabalataanis michummaa cimaa gamtaa Afrikaa biyyoota miseensa ta'anii fi uummata Afrikaa wajjin qabnu ni boonna jedha. Jila Finfinneetti imalu kana keessaa aangawoota ministeera dhimma alaa biyyattii alatti qindeessaa Yuunaayitid Isteet Global IRC fi qondaala olaanoo biiroo nageenya fayyaa addunyaa fi dippiloomaasii Dr. Joon Kengaasongi akkasumas hooggantuun itti aantuun Yuunaayitid Isteet damee Afrikaa Moondee Mo'angaa fi kaanis keessatti argamu. Yaa'iin dureewwan gamtaa Afrikaa 37ffaa sanbataa fi dilbata dhufu kan gaggeeffamu oggaa ta'u isaan dura garuu walgahiin mana maree hojii raawwachiiftuu biyyoota miseensota guraandhala 14 fi 15 gaggeeffamaa jira.
Masrii fi Turkiin hariiroo isaanii waggootaaf adda citee haaromsuuf walii galan. Pireezidaantiin Tarkii Rasiib Xaayib Erdohaanii fi gita isaanii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii kaleessa Kaayirootti wal arguun hariiroo biyyoota lamaanii waggoota kurnan oliif adda citee ture deebisanii haaromsuuf walii galaniiru. Pireezidaantiin Turkii Rasiib Xaayib Erdohaan daawwannaa hojiif gara Masrii Kaayiroo yeroo imalan waggoota 10 ol kun kan jalqabaati. Bara 2013 keessatti ministeerri ittisa Masrii yeroos kan turan Abdul Fattah Al-Siisii pireezidaantii biyyattii michuu mootummaa Turkii kan turan Mohammad Mursii aangoo irraa fonqolchuun isaanii booda hariiroon biyyoota lameenii adda citee ture. Hooggantoonni biyyoota lameenii marii kaleessa roobii Kaayirootti taasisaniin hariiroo biyyoota lamaanii waggootaaf adda citee ture akka haaratti eegaluuf waliigaluun isaanii beeksisaniiru. Marii isaanii kanaanis waliigalteewwan gamlameenii hedduu mallatteessaniiru. Kana malees hooggantoonni lamaan kun haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu qeequu dhukaasni akka dhaabbatu gaafataniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.